uumameef dagaatee cubbuudhaaf karoorfataa ni bonya ni wawwaannaa cubbuun bara keenya kun lubbuu hedduu galaafataa hafuura keenya deebisii lubbuu badee karaarraa jallatee tokkos kan irra wayyuu inni keessas ormaajjiin wal fakkaataa maqaan sitti hidhamee lubbuu hedduus bu'aa forsaatiif kaataa tokkos kan irra wayyuu inni keessas ormaajjiin wal fakkaataa maqaan sitti hidhamee lubbuu hedduus bu'aa forsaatiif kaataa nu haa tokko yaa Yesuus ayyaanni dhiifamsa kee cubbuu bara keenyaatiif gaddineerraa sabni kee sodaa dhaaba cubbuu miti kan nu barsiisu si'aakku keenya qofaa mabbaa wanti nu gabbisiisu sodaa dhaaba cubbuu miti kan nu barsiisu si'aakku keenya qofaa mabbaa wanti nu gabbisiisu. Iree bara baraatiif hunduudu ol kaawwataa wantoota xiqqaasisoo akka waan seerri abboomee sodaa malee raawwataa sodaan Waaqayyoon jiru garaa namoota keessaa kanaatu nu dhukkubsaa cubbuu akka hirmeeffatuuf siifis akka jiraatuuf cubbamaaf booli tumsaa hafuura keenya deebisii lubbuu badee karaarraa jallatee waaqarraa nu qulleessii alaaf manaan cubbuu sun nu dhuunfatee tokkos kan irra wayyuu inni keessas ormaajjiin wal fakkaataa maqaan sitti hidhamee lubbuu hedduus bu'aa forsaatiif kaataa tokkos kan irra wayyuu inni keessas ormaajjiin wal fakkaataa maqaan sitti hidhamee lubbuu hedduus bu'aa forsaatiif kaataa nu haa tokko yaa Yesuus ayyaanni dhiifamsa kee cubbuu bara keenyaatiif gaddineerraa sabni kee sodaa dhaaba cubbuu miti kan nu barsiisu si'aakku keenya qofaa mabbaa wanti nu gabbisiisu sodaa dhaaba cubbuu miti kan nu barsiisu si'aakku keenya qofaa mabbaa wanti nu gabbisiisu.
qabda waan ta'eef na deebisi akkasiif ta'uuti na leenjisi maafan danqaa ta'a sabatti iddoo malee dhaabadhe wanti lafaanatti hir'ate nan fedhaa utuu siif jiraadhe. Iddoo malee dhaabanne wanti lafaanutti hir'ate ni feenaa utuu siif jiraanne rakkoo sabaaf waldaa keeti innis maaloo birmadhu bubbeen keenya tarsa'eera dibata kee nu yaadadhu madaan keenya bal'ateera